Maqaa abbaa amantiitiin lubii akka hojjechaa ture hawaasa naannoo magaalaa Moojoo keessatti to'atame. Dabalati isaatiif Jaan Limoona Faayisaa. Amantii Ortodoksii da'oo godhachuun lubni naannoo Amaaraa irraa Oromiyaa keessatti bobba'an hojiilee safuu hawaasaa cabsanii fi hawaasa walirratti kakaasan hojjechuun diigumsa Oromoo gidduutti babal'isuu irratti hojjetu. Dhiyoo kana irraa eegaluun gocha maqaa abboota amantiin da'oo godhachuun Oromiyaa keessatti hojjetamu irratti kan dammaqe hawaasni Oromoo namoota gocha kana raawwatan qabaa jira. Haala kanaanis kaleessa waxabajjii 16/2023 lubni amantii Ortodoksii da'oo godhatee konkolaataa dhuunfaan gara Baashaggar magaalaa Moojootti malee lukkuu gurraatti konkolaataa keessa godhachuun magaalittii naanna'aa ooluun uummanni shakkiin hordofee qabee jira. Lubni maqaa amantii da'oo godhatee gocha fokkisaa amantiin ala hojjetu kun guyyaa dheengaddaa waxabajjii 15 magaalaa Moojoo kan dhufe yoo ta'u erga achi ga'ee kaasee lukkuu kana waliin socho'aa turu uummanni dubbatu. Abbaa amantii of fakkeessee konkolaataa qabatee socho'aa kan ture kun miseensa faannoo tokko waliin ture kan jedhan jiraattonni namoonni lukkuu kana magaalaa Moojoo naannessaa turuun naannoo mana barumsa ifa boruu qotanii awwaaluuf yeroo jedhanitti qabaman. Sochii lubni kun konkolaataa qabatee lukkuu gurraatti kana waliin socho'us hojii falfala magaalicha irratti hojjechuuf akka deemaa jiru akka shakkanii fi yeroo qabanii magaalaa Moojoo keessa deemsisanis sagaleen gocha isaa kana balaaleffachaa dudduuba deemaa akka turan ragaa suur sagalee fi namoota irraa arganne ni addeessa. Miseensoti raayyaa ittisa Impaayiritti Shangodin Qeellam Wallaggaa bulchiinsa magaalaa Dambidolloo irraa ganuu waraana bilisummaa Oromootti harkennatan. Dabalati isaatiif Jaal Murteessa Bantii. Dhaabbanni waraana bilisummaa tokkummaa dhabuun keessoo wal nyaachuu fi kaayyoo lolaniif wallaalamuun okkora isaan gidduutti uumamuun qawwee fi hidhannoo gatanii fi kan qabatanii keessaa ganan hedduudha. Keessaayyuu ilmaan Oromoo miseensa waraana bilisummaa ta'an sirnicha ganuun wabootti makamanii jiru. Haaluma kanaan wiixata darbee waxabajjii 12/2023 miseensonni raayyaa ittisa Impaayiritti 5 mooraa waraana bilisummaa godina Qeellam Wallaggaa magaalaa Dambidolloo irraa sirnicha ganuun gooticha waraana bilisummaa Oromootti harka kennatanii jiru. Miseensonni raayyaa ittisa Impaayiritti duraanii kun jahammeenyaa murni faashistii PP ilmaan Oromoo irratti raawwachaa jirutti gadduu himuun gocha sirnicha keessatti raawwataniif uummata Oromoo dhiifama gaafatanii jiru. Dhuma irrattis ilmaan Oromoo meeshaa diinaa baatanii garbummaa uummata Oromoo irratti jabeessaa jiraniin hojiin isaanii sirrii akka hin taane himuun saba isaaniif bilisummaan akka dhufuuf meeshaa isaanii qabatanii wabootti akka makaman waamicha dhiyeessanii jiru. Godin Wallaggaa aanaa Roolimuu keessa waraani faashistii namoonni nagaa reeban kiramuu keessa finxaaliyyiin Amaaraa miidhaa namaatiif qabeenyaa geessan. Dabalati isaatiif Jaal Awwee Mohaamud. Murni faashistii PP ilmaan Oromoo dantaa siyaasa isaaf ilaalchaan qoodee miidhaa irraan ga'u itti fufuun godina Baha Wallaggaa aanaa Roolimuu keessatti qonnaan bultoota irraan miidhaa qaqqabsiisanii jiru. Dheengadda waxabajjii 15/2023 aanaa Roolimuu ganda Dingar jedhamtu keessatti loltoonni Abiy Ahmed bobbaase qonnaan bultootaan isintu miseensota keenya baasee waraana bilisummaa Oromoo wabootti geessaa jira jechuun reeban. Namootni reebaman hedduu ta'us namoota akka obbo Kabbadaa Bojjos, Dabalaa Baayisaa fi Darajjee Bojjos qabanii hidhanii jiru. Godinuma kana aanaa kiiramuu gandoota akka Waastii, Jirmaa, Ajanaa fi Sanbate keessatti ammoo finxaaliyyootni dheengadda waxabajjii 15 uummata Oromoo irratti duula banuun manneen qonnaan bultoota hedduu kan guban yoo ta'u dubartootaa fi daa'imman dabalatee namoota 5 irra miidhaan qaamaa qaqqabee jira. Sababa kanaanis namootni hedduun qe'ee gadhiisuun buqqa'u kan nuuf himan maddeen gochi badii finxaaliyyootni Amaaraa kun raawwatan aanaa kiiramuu dabalatee aanota godina Baha Wallaggaa keessatti hamaa ta'uu dabaluun ibsaniiru. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee daangaa Oromiyaatiin wal daangessaniin bakka Alamgana jedhamutti hawaasi silxee ilmaan Oromoo akka hojiin hojjan taasisuu jiraachuun dhaga'ame. Jaaleeran Gameessaa waan itti darta qabdi. Oromiyaan sabaaf sablammoota of keessa qubachiiftee hojjetanii akka of jiraachisan taasistus deebiin isaa saboonni adda addaa kanneen ilaalcha fiinxaalessummaa qaban uummaticha irraa yeroo miidhaa ga'an ni argama. Kaleessa waxabajjii 16/2023 bulchiinsa magaalaa Finfinnee bakka Alamganaa jedhamu iddoo addaa ganda silxee jedhamuun beekamu keessatti dargaggoota Oromoo hojii adda addaa hojjetanii of jiraachisaniin ganda keenya keessatti hojjetinaa jechuun miidhaa irraan ga'aa jiru. Namoonni maqaa silxeen of ijaaran kun dargaggoonni Oromoo baajaajii achi keessa akka hin oofne daandiitti ba'anii dhagaan ari'aa turan. Gochi kun dheengadda kan eegale yoo ta'u
bakka Yarxeenaa fi Ashawwaa Meedaa jedhamtu gidduutti geggeeffamaa ture. Miidhaan qaamaa fi qorqalbii ilmaan Oromoo irra ga'us poolisoonni murna bilxiqinnaa achitti argamuun qeerroowwan Oromoo 3 qabanii harka duubatti hidhuun konkolaataa irra kaanii fuudhanii deemuu maddeen himuun hawaasni Oromoo saboota cufaan addatti roorrifamaa jiraachuu dabaluun ibsaniiru. Uummanni Silxee hawaasa nagaan uummata Oromoo waliin bara dheeraa jiraachaa ture yoo ta'u, murni uummata Oromoo saboota cufa walitti buusee uummaticha jibbisiisaa jiru bu'aa siyaasaa isaaf jecha shira walitti bu'insaa kana hojjechuu akka hin oolle namoonni hubannoo qaban ni dubbatu. Oromiyaa godinaalee Gujii lamaanitti ajjeechaawwan jabeenya raayyaa ittisa biyyaatiin gaggeeffamuu fi hidhaan seera malisaa jabaachuun himamee jira. Maddeen Oromiyaa Levin akka himanitti waxabajjii 16 guyyaa kaleessaa fi waxabajjii 12 ajjeechaan namoota siivilii irratti raayyaa ittisa biyyaatiin gaggeeffamee jira. Akka gabaasa maddeenitti guyyaa kaleessaa godina Gujii Aanaa Sabbaaboor Uganda lollotuutti raayyaan ittisa biyyaa maqaan isaa Alaakaa Gammadaa jedhu rasaasa itti roobsuudhaan ajjeesee jira. Alaakaa Gammadaa nama abbaa maatii yommuu ta'u mana isaatii gadi baasanii osoo haadha manaa fi ijoolleen isaanii arganii balbala mana isaatti bifa suukaneessaadhaan ajjeesanii jiru. Akka maddeen himanitti Aanaa Sabbaaboor iddoo Alaakaa Gammadaa itti ajjeefame kaampaaniin albuuda baastumsaa jedhamu kan garee Shimallis Abdiisaatiin hoogganamu waan jiruuf humni waraanaa jabaan lafa sanatti bobbaafamee jira. Kana malees godina Gujii lixaa Aanaa Dudda Dawwaa irraa gaaletti nama adeemaa ture tokko gaafa waxabajjii 12 raayyaan ittisa biyyaa rasaasaan akka galaafates himamee jira. Namni kun Aanaa Bulee Horaa ganda Buudaa Magaadaatti akka ajjeefames maddeen himanii jiru. Namni maqaan isaa Galgaloo Tukkuleessaa jedhamu kun nama nagaa fi hidhannoo malees akka ta'es maddeen eeranii jiru. Godina Gujii Baatti namni akkaan dheeraa Waluu Buxxuulaa mana hidhaatti dhukkubsatee yaala dhabuudhaan dararamaa jiraachuu maatiin himanii jiru. Namni dheeraan Itoophiyaa Waluu Buxxuulaa mana hidhaatti saba hojjaasaa haala rakkisaa keessa jiraachuu itti ulfaatee dhukkubsatee akka jiru maatiin himanii jiru. Dargaggoo Waluun erga sanbata darbe gaafa waxabajjii 10 bara 2023 hidhamee hanga ammaatti mana murtiitti kan hin dhiyaatin ta'uunis eeramee jira. Waluun sanbata darbe osoo inni gara magaalaa Adoolaa deemuudhaaf jiru buufata konkolaataa magaalaa Shaakisootti qabanii akka hidhan maddeen eeranii jiru. Waluun hojii albuuda baasuu hojjetee maatii isaa nama jiraachuus ta'uuf guyyaa qabame sana maamila isaa Finfinnee irraa dhufan arguudhaaf gara Adoolaatti imalaa akka ture maatiin BBC'tti himanii jiru. Godina Gujii Bahaa lixaatti erga hundeeffama godina haaraa mootummaan naannoo Oromiyaa raawwadhe jedhe asitti mormii hawaasaa humnaan qabbaneessuudhaaf mootummaan humna waraanaa bobbaasee hidhaan adda addaa raawwatamaa jira. Dargaggoo Waluu Buxxuulaas ajaja mootummaa naannoo Oromiyaatiin hidhame deebii jedhu akka argatanis maatiin himanii jiru. Kana malees Waluun hundeeffama magaalaa Haaraa Nageessoo jedhamtuun himatamuu maatiin himanii jiru. Magaalaan godina Gujii Bahaa Aanaa Gooroo Doolaa keessatti haaraan hundoofte kun magaalaa Nageellee irraa kiiloomeetira 5 qofa kan fagaattu yommuu ta'u, mootummaan naannoo Oromiyaa magaalaan kun hundaa'uu mormuudhaan namootaan baay'een akka hidhamaa jiranittuu himama. Godina Gujii keessatti erga magaalaa guddittii godinichaa Nageellee mootummaan naannoo Oromiyaa deeguudhaan godina Booranaa Haaraa Bahaa jedhee hundeesse asitti hiriirri mormii adeemsifamaa jiru baatii 4f itti fufee jira. Dargaggoo Waluunis magaalaa haaraa hundeessite magaalaa Nageellee irraa galii kutte albuunni galii mootummaaf akka hin galchine goote mootummaa mormite himanni jedhu akka itti dhiyaates maatiin himanii jiru. Godina Shawaa Bahaa magaalaa Moojootti shakkamtoonni lama hojii mooraa yookaan immoo falfalaa hojjechuudhaaf lukkuu gurraacha qalanii lafa keessa awwaalaa osoo jiranii to'atamuun poolisiin magaalattii beeksisee jira. Akka ibsa biiroo quunnamtii waajjira poolisii magaalaa Moojootti shakkamtoonni kunneen osoo hojii falfalaa hojjetanii harkatti qabamanii jiru. Namoonni kunneen magaalaa Moojootti ganama kaleessaa sa'aatii 3:45 yommuu ta'utti namoonni lama osoo lukkuu gurraacha qalanii awwaalaa jiranii eeruu uummataa fi qindoomina qaamolee nageenyaatiin to'annoo seeraa jala ooluu qajeelcha poolisii bulchiinsa magaalaa Moojoo ibsee jira. Namoota lamaan keessaa tokko uffata abbaa amantaa kan qabuu fi gargaaraa isaa konkolaataa lakkoofsa gabatee A659 duwwaa ta'een magaalaa Finfinnee irraa dhufuudhaan magaalaa Moojoo keessa erga naanna'anii booda gochaa kana raawwachuunis himamee jira. Namoonni kun iddoo seensa daandii saffisaa Finfinnee Adaamaa naannawaa mana barumsa ifa boru sadarkaa lammaffaa fuulduratti haala safuu fi duudhaa hawaasaa faallaa ta'een lukkuu gurraacha qalanii awwaalaa osoo jiranii eeruu hirmaannaa uummataatiin to'annoo seeraa jala ooluu dhimmi isaanii kan qoratamaa jiru ta'uunis ifoomee jira. Uummata magaalattii gochoota safuu hawaasaa cabsanii fi seeraan alummaa saaxiluuf itti suuratti hirmaannaa taasisaa jiraniif galateeffachuudhaan hirmaannaa fi qindoominni jiru gama hundaan cimee itti fufuu akka qabus qajeelchi poolisii magaalichaa dhaamee jira. Balaa bidiruu Giriik lubbuu namoota 78 galaafate hanga yoona namoonni 500 hin argamin jiraachuu damee mirga namummaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii ibsee jira. Balaa suukaneessaa lubbuu lammiilee hedduu galaafate kun namootaan karaa seeraan alaan godaantota daddabarsan seeraan gaafachuu hanga murteessaa akka ta'e agarsiistuu guddaa ta'uu qondaalli UN kun himanii jiru.
Haa ta'u malee ammaaf godaantota galaanatti dhidhiman barbaaduu fi lubbuu isaanii baraaruuf xiyyeeffannaan duraa kennamuufiin barbaachisaa ta'us eeranii jiru. Dhaabbanni godaantota idil addunyaa IOM biiroo dhimma mirga namummaa UN waliin ta'uudhaan ibsa baasanii hojiin barbaacha lammiilee galaanatti dhidhimanii hanga danda'ametti lubbuu isaanii baraaruu irratti xiyyeeffachuu akka qabus dhaamanii jiru. Bidiruun qurxummii kiyyeessuudhaaf ooltu kun osoo godaantota 750 feetee Liibiyaa irraa gara Itaalii imalaa jirtu kibba Giriikiitti akka dhidhimtemtu himama. Eegdonni handaara galaanaa turan balaa kana qaqqabsiisuu keessatti qooda qabu gabaasni jedhu burjaajii guddaa uumee jira. Yeroof ministeera muummee Giriik kan ta'anii jiran Lu'aan Sarmaaniin sababiin dhidhimuu bidiruu kanaa maal akka ta'e baruudhaaf qorannoo bal'aa gaggeessuu gaafatas jedhanii jiru. Bidiruun kun roobii darbe galgala sababa namoonni qarqara galaanaa eegan haadaan gufachiisan dhidhimte gabaasa jedhu aangawoonni Giriik kuffisanii jiru. Godaantota balaa doonii kanarraa baraaraman 400 keessaa namoonni 2 akka ibsanitti bidiruun kun namni itti heddummachuudhaan akka dhiphatte akka turtee fi gara bitaa fi mirgaa garmalee butamaa turuu ishee ibsanii jiru.